martinuu nagaan keenya sinaa dhaqqabu akka mooltan. Kamisa fulbaana 9 bara 2021 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo qaammee 4 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Shororkeessonni xayyaara imaltootaatiin gamoolee waaltaa daldala addunyaa magaalaa Niiwuork keessa jiraniif gamoo waajjira ministirii ittisaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Pentagon kan handaara Waashingtan jiru eegaleelanii waggootiin 20 dabranii jiru. Waraansa achii booda Iraaqiif Afgaanistaan keessatti geggeessamee miidhaa dhaqqabsiise keessatti fooyya'ina tajaajilli fayyaa argamsiise irratti fuuleffannee qophii qabna. Yeroo gannaa kana Itiyoophiyaa keessatti bakkawwan tokko tokkotti balaawwan uumamaa kanneen akka lolaaf kabiroo yeroo mudatan argamee jira. Mudannoolee kana keessaa tokko bakakkaadha. Dhimma kanarratti ogeeyyii dubbisnee jirra. Ka torbanitti yeroo tokko dhiyaatu qophiin fayyaa immoo yeroo akaakuun COVID-19 daltaa jedhamu faca'inaan baay'ee dabalaa jiru kanatti waa'ee talaaliif of eeggannootti fuuleffannee ogeessa dubbisnee jirra. Kanneeniif kabroodhaaf faga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Produuseriin Tamsaasarraa Faasil Gabayyoo, Tamsaasa Intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa. Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Baqattoonni lammiiwwan Itiyoophiyaa kanneen mooraa Sudaan dhiisanii ba'an eessa akka jiran baruu kan hin dandeenye ta'u jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR beeksisee jira. UNHCR akka jedhetti baatilee xiqqoo as lakkoobsi baqattoota Itiyoophiyaa mooraalee sana keessaa hanga tokko gad xiqqaatus kanneen gamasii ba'an garuu eessa akka jiran adda baafachuu kan hin dandeenye ta'u ibsa baaseen beeksiseera. Mootummaan Itiyoophiyaa akka jedhetti baqattoonni kun hangi tokko humnooti TPLF waliin hiriiranii daangaa naannoo Humaraa irratti lolaa jiran. Dubbiimtuun waajjira muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Biilanee Siyyum tuuta oduuf torban darbe ibsa kennaniin mootummaan jalqaba wal waraansa sanaa loltoonni TPLF keessumaa kanneen fixiinsa maayikaadiraatiif itti gaafatamaniif biyya ollaa Sudaanitti baqatan baqattoota gidduu dahatanii jiru jedhan jechuudhaan Iskindir Fireew gabaasee jira. Qaamonni hedduun kan irratti hirmaatan kaka'umsi marii biyyoolessaa Maayind Itiyoophiyaa maqaa jedhuun moggaafame geggeeffamuuf qopheen kan geggeessamaa jiru ta'uun beekamee jira. Hoogganoonni paartilee mormituu, aangawoonni mootummaa, bakka buutonni hawaasa siivikii, hoogganoonni amantiif kanneen biroon walga'icha irratti ni argamu jedhameera. Paartileen siyaasaa Itiyoophiyaa kasarnaaf qaamotiin dhimmi ilaallatu martinuu irratti hirmaachuudhaan marii biyyoolessaa jalqabuuf qophee eegaluu isaanii mootummaan Itiyoophiyaa duraan beeksisuunsaa ni yaadatamaa jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Humnoonni riphxee loltoota naannoo Tigraay guyyoota 2 keessatti naannoo Amaaraatti siiviilota ajjeesan himannaa jedhu haalanii jiran. Reuters aangawoonni naannoo sanaa fulbaana 1-2 siiviilonni 120 ajjeefaman jechuu isaanii roobii kaleessaa gabaasee jira. Aangawoonni naannoo Reutersiif akka himanitti ganda dabaatirraa fageenya kiiloomeetira 10 irratti reeffa namootaa arguu isaanii beeksanii jiran. TPLF roobii kaleessaa ibsa baaseen himannaa uumamee afarfamee ittiin jedhee jira. Fixiinsa raawwatame maraaf dhuunfaan qorannaan akka geggeessamu waamicha dabarsine irra deebinaa. Himannaa kamiifuu naannoo to'annaa keenya jala jiru keessatti miidiyaan akka seenuuf haala ni mijeessinaa jechuudhaan dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa dubbataniiru. Kan biyyoota adda addaa keessa jiraatan dhalattoonni Tigraayiif deeggartoonni isaanii guyyaa kaleessaa gaaffilee adda addaa dhiyeessuudhaan mormii isaanii dhageessisuun beekamee jira. Embaasileen Turkiif waajjiraalee neetoo magaalaalee keessa jiran kutaalee Yuunaayitid Isteetsi 15 akkasumas Kaanaadaa, Awurooppaa, Israa'eliif Awustiraaliyaa keessatti hiriira wal fakkaatu geggeessaniiru. Akeeki hiriira sanaa hawaasi addunyaaf sabaa himaaleen uummata Tigraay cina waan hiriiraniif badiin namoomaa dhaqqabuuf ture hambisuu isaanii galateeffachuudhaan mootummaan Turkii immoo Itiyoophiyaaf xayyaara nammaleeyyii akka hin kennin gargaarsi namoomaa danqaa malee gara naannoo Tigraay akka seenu akkasumas humnoonni naannoo Amaaraaf loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa akka ba'an naannoo Tigraayiif tajaajilli baankii, bilbilaa, elektirikii, bishaaniif tajaajilli eegumsa fayyaa akka jalqabamu akkasumas dararaan naannoo Tigraay keessatti raawwatame garee walabaa sadarkaa addunyaan akka qoratamuuf waliigalteen dhukaasa dhaabiinsaa marii irratti hundaa'e akka tolfamu gaafachuuf hiriira kana geggeessuu isaanii barreeffama qopheessaniin ibsanii jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hawaasi addunyaa Yemen wal waraansa waggoota 7 itti fufee jiru seentee innaa jirtu kanatti siiviilota Yemen kanneen miliyoonaan lakkaa'aman dararaa baatamuu hin dandeenye keessatti dhiise jechuudhaan hayyoonni gareelee mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa beeksisanii jiru. Ibsi kun kan dhaga'ame gareeleen hayyoota beekamoo kan addunyaa dhimma Yemen qoratan gumiin mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa 7 dhuftu utuu hin gahin ba'ii qorannaa isaanii beeksisanii jiran. Waggaa kana Yemen keessaa siiviilonni 1,200 ol ajjeefamuu tokkummaan mootummootaa tilmaamee jira. Kunis
erga bara 2015 wal waraansichi jalqabee qabee siiviilota 20,000 ajjeefamanitti dabalata. Itti dabaluudhaan gabaasi waajjira gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummoota sababaa beelaa, dhukkubaaf hanqina kunuunsa fayyaan, kufaatii dinagdeef sababaalee adda addaan uummanni 223,000 ta'an du'uu isaanii mul'isee jira. Hayyuu beekamaa ka ta'an Ardii Imsels akka jedhanitti walitti bu'iinsa kana keessatti siiviilonni beela, hiyyummaaf dararaa hamaan irra kan ga'e yoo ta'u gatii guddaa baasuu isaaniillee beeksisaniiru. Gareen qorattootaa kun kan Saawud Arabiyaaf tokkummaa Emireetota Arabaan deeggaramu, mootummaa Yemeniif kan Iraaniin deeggaraman riphxee loltoota Haawutii fixiinsa hedduu raawwachuu isaaniif qeeqanii jiran. Gabaasi qorattoota kanaa samiirraan naannoo uummata itti heddummatetti utuu addan baasee haleellaan raawwatamuu isaallee gabaasee jira. Pireezidaanti Joo Baayiden dhiyeessii talaallii COVID-19 babal'isuuf gumii waamu jedhamee kan eegamu ta'uu sabaa himaaleen Ameerikaa ibsanii jiran. Gumiin sun xumura baatii kanaa innaa gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummoota geggeeffame jedhameera. Waashingtan Poost akka gabaasetti mata dureen gumii sanaa biyyoota guddataa jiran keessatti kan hanqate lakkoofsa talaallii dabalanii rakkoo fayyaa kana waliin ta'anii furuuf akkasumas wal caalmaa jiru hambisuuf hoogganoota addunyaa waliin hojjechuun barbaachisaadha ka jedhee jira. Weerarri kun naannoo addunyaatti miidhaa dhaqqabsiisaa waan jiruuf vaayirasichi bifa haaraan deebi'ee dhufuun Yuunaayitid Isteetsiif biyyoonni durooman kanneen biroon biyyoota hiyyeeyyiif talaallii COVID-19 akka gumaachaniif dhiibbaa irra kaa'ee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Shororkeessonni xayyaarota imaltootaatiin gamoolee waaltaa daldala addunyaa magaalaa Niiwuork keessaaf gamoo waajjira ministirii ittisaa Yuunaayitid Isteets yookaan Pentagan handaara Waashingtan jiru eegaleelanii waggootiin 20 dabranii jiru. Waraansawwan achii booda Afgaanistaanii fi Iraaq keessatti itti fufan keessatti tajaajiloonni eegumsa fayyaa kennaman ka waraansawwan ka biroo kamiyyuu caalaa lubbuu nama baraaranii jiru. Keerol Pirsen tajaajilawwan akkanaa keessaa tokkotti fuuleffachuudhaan gabaasaa qindeessite. Bafqaarutu dhiyeessa. Yommuu duubatti deebinee seenaa laallu fooyya'umsi karaa qorichaatiin argame yaalii lubbuu warreen waraana irratti madaa'anii du'a oolchuudhaaf taasifamerraayi. Gargaarsi dhiiga dhangala'aa jiru dhaabuu, wal'aansi dhukkuba madaa, wal'aansi gogaa qunca'ee iddootti deebisu inni amma nama hundaaf gargaaraa jiru kan jalqabame wal waraansa addunyaa isa lammaffaarraati. Lola Iraaqii fi Afgaanistaan irraa wanti guddaan baratame loltoonni dhiigni isaanii dhangala'aa jiru akka hin duune gochuu danda'udha. Akka beektonni waraanaa jedhanitti loltoonni lola keessatti madaa'anii harki 80 kan lubbuun isaanii baraaramuu danda'udha. Dhangala'iinsa dhiigaatiin du'uudhaaf daqiiqaa 2tu ga'a. Dr. Josh Lipp Yuunivarsiitii Kaaroliinaa Kibbaa keessatti barsiisaa waa'ee qorichaati. Waraana Kaaroliinaa Kibbaa keessatti sadarkaa koloneeraarra jiru. Duula Iraaqii fi Afgaanistaan irratti hirmaataniiru. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi beekumsa dhiiga dhangala'aa jiru ittiin dhaabu guddifateeraa jedhu. We've developed bandages with clotting factors on them to put on the wounds, which were big advances. Baandeejii bakka madaa irratti hidhamee dhiiga dhangala'u dhaabuu danda'u hojjanneerra. Tarkaanfii guddaadha jedhan. Baandeejiin gosa haaraadhaan hojjetame lubbuu du'arraa baraaraa jira jedha Andrew Turner namni akkaataa fayyadama baandeejii barsiisu. Only did it save lives in Iraq. I mean, it was almost like literally 180 turnaround. It started to save lives in the civilian sector too. Akka kanaan kan lubbuun baraaramuu danda'e Iraaq keessatti qofa miti. Siviilota keessattis lubbuu baraaraa jira jedha. Barumsichi barumsa dhiiga dhaabuu jedhama. Sagantaan barumsichaa kan kennamu waraana Yuunaayitid Isteetsii fi koleejii ogeessummaa baqaqsanii hodhuu keessatti. Sagantaa barumsaa kanaan namoota miliyoonii 2 ta'anii leenjisuudhaaf karoorfatame. Akkaataa namoota madaa'anii dhiigni isaanii dhangala'aa jiru ittiin gargaaranu baratu. So sadly, we're seeing, a lot of wartime type wounds with high caliber ammunition and Akkaataa nama gaddisiisuun madaa'inni dirree waraanaatiin wal fakkaatu asii Yuunaayitid Isteets keessatti mul'achaa jira. Dhukaasa jilmaatu raawwatamaa jira jedhu Dr. Josh Lipp. Waggaa 9 dura muddee 12 bara 2012 kutaa biyya Yuunaayitid Isteets Connecticut keessatti namni qawwee hidhate tokko mana barumsaa sadarkaa jalqabaa Saandii Huukik jedhamutti dhukaasa banee ijoolleewwan 20 dabalatee namootan 26 ajjeese. Akka qorattoonni jedhanitti namoonni caalaan balaa kanaan du'anii kan du'uun mallee turan.
Dorgommii maaraatoonii magaalaa Bootsan keessatti taasifame irratti boombiin dhoo'ee namoonni 3 du'anii hedduun madaa'an. Balaa kanarratti namoottan hedduun hojiin dhiiga dhaabuu isaan raawwatanii baay'ee dinqisiifameera. It's completely revolutionized the treatment of bleeding. Wallaansa yookaan gargaarsa dhiiga dhaabuu akka jirutti akka gaariitti waan jijjiireedha jedhan Dr. Jaashliip. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffatoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee kanan sin affeera. Daddaa jala qabsoo warra wareegamanii qabsoo sabaati jecha aarsaa lubbuu kamalanii harka duwwaa ol qaban hedduu qaalitti dhabanii wayyoo jizaan isaanii bilisummaa olabummaa birmadummaan galabummaan isaanii wayi galabummaan isaanii. Kabsoo sabaa siransiisu wal wajjin seentan ergu haddaa lubbuu abbuuqqachaa jallangumaa jallubu. Kabsoo sabaa siransiisu wal wajjin seentan ergu haddaa lubbuu abbuuqqachaa jallangumaa jallubu. Eebbulamii torba oli torba gadi. Nama qabdi dagannaan taati badii wayi dagannaan taati badii dagannuu ni yaadannaa haroo sabaa gadi gannuu hirbuu qabna dhaamsa waaqoo kaa'ee qabna. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffatoota keenya qophii itti aanutti ceena. Yeroo gannaa kanatti Itoophiyaa keessatti bakkawwan tokko tokkotti balaawwan uumamaa kanneen akka lolaaf kabiroo yeroo mudatan argamaa jira. Torban kana keessallee godinaa Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuu keessatti bakakkaan bu'ee ijoollee 6 bakka tokkotti ajjeesuun himamee jira. Bakakkaan akkamitti uumamaa balaa bakakkaan fidu akkamitti hir'isuun danda'ama gaaffiilee jedhan irratti Naakoor Malkaa ogeettii meetirooloojii yookaan immoo raaga qilleensaa Itoophiyaa Aadde Caalii Dabaleef ogeessa astiroonoomii obbo Kibrat Asbaa bilbilaan dubbisee qophii qindeesse qaba. Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuu ganda Gomboo Qilxuu Jaallee jedhamu keessatti akka lakkoobsa Itoophiyaatti qaammee 1 bara 2013 bakakkaan lubbuu daa'imman 6 galaafachuu obboleettii isaanii quxisuu taate dhabuu kan dubbatan barsiisaa Qananii Geetanaa himanii jiru. Ijoolleen kunis naannoo sa'aatii 9tti utuu biqiltuu dhaabuuf deemanii bokkaa roobnaan immoo gaaddisa mukaatti baqatan. Waaqayyo itti beekee namni isaanii wajjin argamuudhaaf gurna'ee baqatee deeme. Inni bakka dhaqee matatti mee ofiisaatis immoo isa ijoollettee achi dargee sokke. Inni muka sana jalan dhaabbanne? Inni dhaabbanne silaa qabatee bakka argamuun dhaabatu waan jiru. Silaatuu akka addaatti biyyoo qotanii kee kaa'u yookiin lolaa kee kaa'u. Inni garuu kanaan goone sa'aatii dheeraa waan ta'eef ijoollettiin achumatti lubbuun jiraatu. Daa'imman balaa bakakkaatiin lubbuu dhaban keessaa 2 obbolaa yommuu ta'an 6 isaaniiyyuu immoo firummaan walitti hidhata qabu barattoota kutaa 6ffaa ta'uudha maatiin kan dubbatan. Jaarsa biyyaa aanaa mana Sibuu obbo Oljirraa Dibaar bakakkaan dheekkamsa waaqaati jedhamee durii jalqabee hawaasa keessatti amanamaa ture jechuun dubbatan. Waggaa 2-3 kudhanis siree darbee minuma ka'a nama ofiin ajjeesaa horii kanaa ajjeesaa baay'ee isa kana warra kanaan bira turan irraa wanti adda godhu amma ammaatti nama 3 wajjuu qaama bakkaan ajjeeseera waan jedhamu nageenya biyya keenya kanatti. Baay'ee namatti sammuu namaatti bu'ee egaa maal namni kun hojii harka waaqayyooti jennaa karaa nutti abbootiinis dura akka dubbatanitti duri abbootiin yeroo waan akkasii kun ta'u aadaa maanii Oromoon bakakkaan kun itti bu'u wal waamee nama 9 ta'eeti guyyaa 9ffaa kanatti araara kadhata. Waaqayyoon araaramaa mana sanatti deebi'ee laman deemuun bakakkaa'u. Haa ta'u malee ogeettiin raaga haala qilleensaa Inistituutii Meetirooloojii Itoophiyaa Aadde Caalii Dabalee bakakkaan kan uumamu qilleensi qorraaf ho'aa yeroo walitti bu'an annisaa uumamu ni jedhu. Waqtii
waqtii arfaasatii fi waqtii gannaa keessaa akkaataan itti uumamu garuu ho'ina aduutiin gargaaramee qilleensa jiidhaa gara oliitti ba'u jechuun gara samiitti ol ba'u inni convection activity jedhama afaan Ingiliffaatiin duumessi uumamu hin jira. Jalli isaa gurraacha'ee duumessoota kaanirra inni dheerinaa fi bal'ina qaba. Duumessa kana keessatti qilleensi jiidhaan ol baate tuni xiqqoo taatee raawwattee achi keessatti akka diroopileetii wayii taatee achi keessatti. Ishiin ammoo olii gadi achi keessatti kakakkaatti. Walitti buuti. Chaarjiitu uumama. Elektiriik chaarji. Chaarjiin uumamuu pozitiiv innaa negatiiv. Achi amma inni discharjii ta'uu barbaada. Achi keessatti bilichaan uumama. Gaageen uumama. Lafattis nuttis gadi discharjii hoggaa uumuu adagaa uumu. Ijaa kanaatiif yeroo jireessan lafa ol ka'aa duumessa isaatti dhiyaatu. Hoggaa ta'e achirratti walitti discharjii hoggaa ta'u achitti bu'uu danda'a. Hoggaa bu'u kana inni isaa ho'ina aduutii oli. Waldaa saayinsii hawaa Itoophiyaatti ogeessa astiroonoomii kan turan obbo Kibrat Atsibaa gama isaaniitiin yaaduma ogeettii raaga haala qilleensaa kana kan jabeessan. ትላልቆቹ የምርምር ተቋማት ከምናገኛቸው ዳታዎች ላይ ተነስተን ስለ መብረቅ ማለት የምንችለው ብዙ ነገር አለ። dhaabbilee qorannoo gurguddaa irraa ka'uudhaan waa'ee bakakkaa waan jechuu dandeenyu fakkeenyaaf fuula naasaa irraa kan fudhatame paartikilootni chaarjii ta'an kan poozitiivii fi negeetiivii qaban qaama duumessaa olaanu keessatti ni uumamu. Isaan kun yeroo faffaca'an qaanqeetu uumama. Bakakkaan duumessarraa gara duumessaatti, duumessaa gara lafaatti yookaan duumessaa gara qilleensaatti uumamuu mala. Jalqaba qaanqee argina, itti aansee sagalee guddaa dhageenya. Dhiibbaa guddaa kan qabu annisaa qaanqee sana irra jiru jedhan. Walitti dhufeenya bakakkaan jijjiirama qilleensaa wajjin qabus haala kanaan ibsanii jiru. Roobni amma kilaameet cheenjiidhaan wal qabatee iddoo tokko roobni akka baay'atu iddoon kun jira. Iddoo tokko immoo roobni bakkee hanqatutu jira. Kana walitti yoo qabame egaa xinaatii warri godhe dubbisne kanaan dura hoo inni jiraate malee kun bakka uumamumaan hin jiru bakakkaan kun amma cimina horate moo amma kaaneedhanii ta'u warri daataa walitti guuree ta'u hojjate waggaa jiraate isa ilaaluu barbaachisaa yaa ta'u malee kilaameet cheenjiin otoo hin uumamin induustiriyaalii durasii kanuma jiru bakakkaan kun. ከካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ያወጣው አንድ ጥናታዊ ጽሑፍ ነበር። ዋርን እንደማድረግ ነገር ነው መሰለኝ። በአየር ንብረት ውስጥ ማለት ነው 1 ዲግሪ ሴልሺየስ በሚጨምርበት ጊዜ qorannoo yuunivarsiitiin kaalifoorniyaa baase tokko akka mul'isutti yeroo ho'inni qilleensaa digirii seentigireedii tokkoon dabalu hammi bakakkaan ittiin uumamu 12% ni dabala jedhan. Hubaatii bakakkaan geessisuu malu hir'isuudhaaf waan godhamuu qabaa jedhan irrattis gorsa gama isaanii nuuf qoodanii jiru. Wanti godhuun nurra jiru balaa kana jalaa bahuudhaan gizee roobaa irra jireessan gizee dura bilittaa takka dhageenyu arginu ogguma san dafnee raawwannee lafa gadi bu'aa lolaan bakkeetti hin buune of eegge. Iddoo gadi bu'aa akkam jedhee gara sitti achi deemu barbaachisaadha. Maaliif iddoo ol aanan aduu duumessatti gatii dhiyaatu. Makiinaa keessarree hoggaa jiraannu makiinaa elektiriik siistamii isaa dhaamsinee sibiila tuquu dhiisnee dhaabachuu barbaachisaa jedhama. Elektiriikis tuttuquu motii sibiila tuttuquu motii bakkee sibiilli jiru irraas fagaachuudha. Kana gaa of eeggannaa godhuu kan barbaachisu jechaadha. የመብረቅ ጥቃትን ለመቀነስ አንደኛ የዚህ የመብረቅ መከላከያዎችን tokkoffaa mala ittisa bakakkaa akka ogeessonni gorsanitti fayyadamuudha. Hanga danda'ametti yeroo sagalee calaqqee dhageenyu yookaan duumessi uumamu bakka of eeggannoo taasisuu malu jala dhaabbachuudha. Yoo qaanqeen bakka dhiyootti uumamuu mirkaneeffanne ammoo lafatti siquu yookaan immoo ciisuudha. Gama biraan hanga danda'ametti bakakkaan wal qabatee waan barmaatiidhaan hubatame hubannoo saayinsiitti geeddaru wayyaa jedhan. Sadarkaa naannoo Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti yeroo dhiyoo keessatti balaa bakakkaan geessise akkasumas wantoota wal qabatan irratti itti gaafatamtoota koomishinii sodaa balaa naannoo fi federaalaa irraa yaada argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne hanqina rooba yandoo roobni yeroo eeggachuu dhabuu cabbii lolaa sigiga lafaa bakakkaa akkasumas balaawwan uumamaa kanneen birootiin wal qabatee ogeessotaaf hangawoota dhimma kanaan wal qabatee hojjetan gara fuulduraatti qabannee dhiyaachuudhaaf yaalii taasifnutti fufna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Nakoon Malkaa Amboorraa. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. As Yuunaayitid Isteets keessatti vaayirasii koronaa bifa jijjiirrate ka deltaa jedhamuun beekamuun lakkoofsi namoota qabamanii guddaa dabalaa jira. Waa'ee vaayirasii kanaaf of eeggannoo barbaachisuu irratti jaallanneen qorataa dhukkuboota daddabroon ta'inii akkasumas faca'ina dhukkubootaa Dooktar Jamaal Hasan
Nabiraaskaarraa dubbistee Jamaal Hasan kutaa Nabiraaskaarraa dubbistee kutaa duraa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a kutaa lammataaf ka xumuraa qabna. Gaaffii jaallanneetiin jalqabna. Dr. Jamaal, namoonni tallaalii fudhatanii deebi'anii koovidiin qabaman jiru. Kanaaf inni akkasii kun tallaalii warran fudhanne irraa adda addummaan isaa maayini? Garaagarummaan inni qabu fakkeenya kiyya tokko siima. Ani yeroo dura warra durarraa fudhate isa lachuu dhiyuma tana ammaan tana baatee akka dura koovid na qabee ture poositiifiin ture. Odoon simptomii irratti hin argine akkamatti gartee xiqqumatan oowwinaan keecheef godhee poositiif jedhanii eegas booda ka'eetiin manarraa dalaguu eegale jechuudha. Guyyaa lamaa sadii booda wanni sun osoo xiqqollee waan akka nan godhin akkasumatti kuma nama gartee xiqqootiif xiqqaatti qabee waan akka dawaatti fudhatee narraa kute jechuudha. Yoo akkasa silaa ilaaluu baate nama keessa hedduun facaasa jechuudha. Mataa kiyyaa waan akka nan goone garuu nama keessa facaasu san imma dhibbantaa meeqammaan sana harka 50 namni nama keessa facaasu nama akka kiyyaa ka fudhate yoo nama keessa osoo maaskiin godhanne deemte yeroo hunda maaskiin dhiisuu yeroo hunda wannidha maaliif waan inni bakka wannidha dalaguuf akkasii naqaballee hin beeku dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu hedduu if eeguudha qabna nama fudhate ni qaba ammoo hedduu dilatti itti hin jabeessu moostii immoo hoggaa riisarchii wanni garsiisu jechuudha. Akkuma xiqqoo leeyitaatti qabsiisee sirraa kuta garaagarummaa sanii. Barattoonni gara mana barumsaatti deebi'aa jiru. Umrii hamma ta'ee gadi tallaalii fudhachuu hin danda'an. Warri akkasii maal gochuu qabu? Warri akkasii yoo dandeehamee barraa dhibbatti wanna isaanii uffatanii gartee kutaa namaa 20 daree tokko keessa jiraachisan nama kudhan godhanii addaan faffageessanii amma rekomendeeshinii nuti kennaa jiru kana onlaayinii irra yoo barsiisan gaariidha. Hanga dandeehanitti maaskii uffachuu, harka isaanii dhiqachuu, namarraa addaan kan fagaatanii dhaabbachuu, kilaasa keessa gaafa ta'anillee kan addaan fagaatanii taa'u, tiicharoonni warra isaan kana barsiisonni uffachuu wanni isaaniiti amma tiicharbitti fakkeenyaaf Nabiraaskaa keessatti hin uffanni ni irraanfattee isii fudhattee turte ammoo isiirraa hoggaachee godhan isiirraa wal gahee jechuudha. Namoonni tallaalii fudhachuun barbaachisaa miti jedhanii jalqabaa kaasanii morman jiru. Ammas ijoolleen keenyas hin tallaalamtuu jechaa jiru. Isa kana sodaa tallaalichaa irraa ka'uudha moo siyaasa isinitti fakkaata biyya kanaa? Biyya Ameerikaa kana keessatti waan sadii wal qabatee sadii kun tokko warra siyaasaadhaaf isa kana dura dhaabbatu tokko ammoo warra dhugumaan gartee fayyaaleeyyii adupeeshinii isaanii yeroo duras akkas gartee warra eekoleetteefi warra gartee warra haaskuulii dhaabee haaskuulii warra jedhanii kan mariisarchii warri garsiisu sadaffaa immoo warra amantaadhaati. So amantaadhaa fi fayyaalummaa fi ammallee dhugumaan wallaaluu waan kanarraa jara sadee kanaan wal qabatan akka keessatti warri vaaksiinii kana gartee pirooteestii gurguree dhaabbatu jechuudha jara sadee kanaa. Oduun Saawus Afrikaa irraa ba'ee Afrikaa kibbaa irraa vaayirasii kan biraa C12 jedhamutu argamee jedhu quba qabdu? Riisarchii kana Piroofeesara Indiyaa tokkotu wanta san baasee gosi tokko baay'ee Indiyaa keessatti wanta san xiqqoo dubbisee dhiisu barraa dhibbatti gartee jala deemee ilaalle ganaa isa malee qabataan of gartee waan dhibbaraa dhibbatti riisarchii Indiyaan irratti wala deemiti. Vaayirasiin kun lakkaa wata keessa turuun bifa jijjiirrachaa walirra jabaachaa walirra hammaachaa deema beekta. Hambeenya inni dhufuun kana egaa akkasuma ammallee dawaallee gartee fi amma dhugaa dubbachuun waa'ee isaa akkasii biheef godhuu paarsinaalitii isaa ammallee dhibbaraa dhibbatti beekumtuu beektaa keessaa kanaa. Kanaafuu waguma gartee saayintistoonni warri wanta haala riisarchii gaggeessuu fayyadaman kuma beekuun akka paarsinaalitii isaa qacalloo baraa deemnu fuula dura dawaan gaariin dhufaa keessatti abdii qaba. Amma maaliif yoo fayyadu taate gaafa dura wanti vaaksiinii kana gartee gaafa dura maal jedha dura shaafuma faffaan eegalatee beeku lafa boodatti eegalatan kana baatii jaafaa booda shafii sadaffaadha. Dakkumaan baraa isa kana wajjin wal baraa deemte jechuu barbaadeeti. Amma seefilas gaafa dura dhufe namni gartee bira sirraa baree jiru nama keessa ture lakkuma lakkaa kun kana vaaksiinii gartee shafii isaati gartee berii achi gartee gaafa safilee sifalas nama qabu jechuudha. So kunilleen akkuma sanii lakka parsonaalitii isaa akkaataa itti walitti kana barruun dawaan gaariin dhufaa ji'eetiin abdii qaba fuula duratti. Egaa walumaa gala vaayirasiin COVID inni jalqabaa warri boodaa ammoo bifa jijjiirratan gara fuulduraattis kan biraas argamuu mala uummanni maal gochuu qaba? Manni keenya keessaa warri afaan kana dhageessan Delta variant jechuun keessaa ammas lakka Nooveembar dhufaatiin Nooveembar keessatti jabaachuu
kanaan jedha. Keessaa uummata moorii kaansarii qaban, HIV qaban, organ transplant warri siistamii isaanii laafaa ta'ee jiru. FDA akkuma godhee jira talaallii sadaffaadhaafis itti deemaa fudhata. Ameerikaa keessatti namni harki 3% harki 3 uummata immune compromised warra jedhanii warra dhukkuba adda addaa kana qaban warra immune systemiin isaanii laafaadhaaf jechuudha. Warra san keessa yoo jiraatan taates itti deemaadhaaf fuula duratti tokkoffaatis lammaffaas sadaffaadhaas talaallii fudhadhaadhaanis kan jedha hanga baraamsi xiyya. Dr. Jamal Hassan deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Aadde jaalannee hedduu galatoomii yeroo teekinooloojii filannoo asirratti naaf yeroo Gama kaaniin gabaasa roobii kaleessaa ba'e akka jedhutti hoogganaan jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom biyyoonni dureeyyiin tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu marsaa lammataa fudhatan kan tallaalicha utubu marsaa sadaffaa uummataaf kennu hanga bara haaraa baatii 3 booda seenu 2022tti tursaa jechuun gaafataniiru. Garuu haga ammaatti waamicha akkasii kan dhaggeeffateen jiru. Dr. Tedros akka jedhanitti kaampaaniileen tallaalii oomishan gaaffilee tallaalii warra jalqabaa fi isa boodanaa kennuu laalchisee lachuu gahaa qabna jechuun isaanii na rifaasisee jira jedhan. Biyyoonniif kaampaaniileen tallaalii addunyaaf raabsamu to'ataa jiran tallaalii isaanirraa hafe qofaan gaaffii biyyootii addunyaa kanneen hiyyeeyyii ta'anii deebisuuf jiru taanaan an calliseen ilaaluu jedhaniiru Dr. Tedros. Tallaalii marsaa sadaffaan uummata fayyaan isaanii dadhabaa ta'ee fi dhukkubaaf saaxilamuuf barbaachisaa yoo ta'u kunis qaami isaanii dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuuf qabu dadhabaa ta'uusaa ragaan agarsiisu dhiyaachuu qabaa ka jedhan Dr. Tedros. Ammaaf garuu tallaalii marsaa sadaffaan namoota fayyaa guutuu qabaniif bal'inaan ennaa kennamu arguun feenuu jedhanii jiru. Dr. Tedros duraan biyyoonni dureeyyiin hanga baatii keessa jirru fulbaanaatti tallaalii marsaa sadaffaa akka hin laanne gaafatanii turan. Dhaggeeffatoota keenya kanarraaf jedhe kanuma torbee mata duree biraa walitti deebina. Agasittuu nagaatti an jaallannee gammadaati.